Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoodhaa kan sadarkaa addunyaa irratti argamtan nageenyi keenya waan iddoo isin jirtanitti isin dhaqqabu isin jechaa egaa kaa'uun keessan akkuma beekamu dhimmoota haala yeroo irratti qabxiiwwan tokko lama sadii fi akkasumas haala biyyattiin Itoophiyaa keessa jirtuu fi biyyattiin sun garamitti imalaa jirti mooraan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa injifannoowwan nama onnachiisan kan abdii fi hamilee namatti horan kan gartee daranuu dargaggoota Oromoo qeerroo Oromootii fi qabsaa'ota Oromoo gara qabsootti kakaasu qabatamaan nu agarsiisaa jira hojii gaariitti jiran hojii jajjabatti jiran kanaaf hoggantoonni mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo hogganaa jiran sadarkaa olaanaa irra jiran kan gartee waraana kana qindeessuu keessatti guurmeessuu keessatti waraana ijaaruu keessatti leenjii gahaa olitti isaanii kennuu fi daranuu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa akka jabaatuuf shoora olaanaa yookaan shoora gurguddaa qabsaa'onni taphachaa jiran dhugaa dubbachuudhaaf saba kana biraa uummata kana biraa fi keessattuu dhaloota kana biraa galata guddaa qaban jechuudha. Galata guddaa qabanii galanni isaanii kun ammoo yeroo gabaabaa keessatti akka bilisummaadhaan deebi'u abdii guddaa qaba jechuudha. Egaa kaawundi keessan akkuma beektan mooraa qabsoo Oromoo keessatti akkuma galtuun jirtu kumaatamaan ammoo kan qabsoo kana lubbuutti horu kan qabsoo kana hamileetti horu kan qabsoo kana gartee tinnisee finiinsee duratti tarkaanfachiisee duratti fullaasisu kumaatamaan jira jechuudha. Akkuma torban darbee isiniif himuuf yaalletti jaal gollichi dheengee nama dhuunfaati nama dhuunfaa tokko kireditii qabsoo Oromoo keessatti wareegama kaffalaa turee fi aarsaa qabsoo kana keessatti kaffalaa tureef akkuma galata guddaa qabutti ammoo yeroo inni ammoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabaachaa jiru kana galee diinatti yookaan alagatti galu karaa carqii isaa godhu karaa dugda lukkuu isaa godhu jennee kabajaan isa geggeessine jechuudha. Nama mooraa qabsoo Oromoo galee qabsoo kana hin barbaadu jedhee mooraa diinatti yookaan konkolaataa dullatti oofuu yookaan lafa kaaree 500 yookaan ammoo kaaree 1000 fi koondomee mana jireenyaa fi baayidaa bu'aa fi xiqqoo wayitiin warroota Oromummaa isaanii jijjiiran dhibbaatamootaan qabna akkuma qabsaa'ota ciccimoo qabsoo kanarratti wareegama qaqqaalii kaffalanii fakkeenyummaa nuuf ta'an gootonni keenya akkuma jirutti tahee jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka Ilmoo Qilxuufaa Jaarraafaa kan akka gartee Nadhii Gammadaafaa Waaqoo Guutuufaa kan akka Haajaa Dabsaaddoofaa warroota iccitii waraqaa liqimsee nyaati fi warroota gartee shinnigarratti amantaadhaan gargar hin baanu jedhanii ashaaraa tokkummaa amantaan Oromoon gargar hin bahu Oromummaadhaaf biyyaa baane Oromoo taanee duunaa Islaama Kiristaana sun taane Oromoo taanee waliin duunee waliin awwaalamna jedhanii waadaa walii galanii ashaaraa dhagaa bu'uuraa ilmaan Oromootiif gootota kaahanii taran ciccimoo Oromoon horatee jira. Isaan hortee isaaniiti isaantu gartee dhaloota kanaaf gootummaa onnee cichoomina ejjennoo qabaachuu akka uummanni kunii fi sabni kunii fi dhaloonni kun qabu kan nu godhan isaanii kan gartee har'a Oromoon sadarkaa kanarra gahee biyya mataa ofiif danda'e qabaatee afaan isaatiin aadaa isaaniitiin duudhaa isaatiin akka baratuuf warroonni aarsaa kafalan gootota kumaatamootaan lakkaa'amantu jira jechuudha. Taddasa Birruufaarraa eegaliitii akkuma beeknu jechuudha. Kanaaf akkuma gootonni Oromoo jiranitti galtuunis kumaatamaa jiran yeroo akkuma isinii himetti jaal gollichi dheengee nama tokko yeroo inni diinatti galu ammoo qeerroon Oromoodhaa kumaatamaan itti dabalama daranuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessaa jaaraa onnachiisaa hamilee toraa har'a torbaan tokko osoo hin turin odoon bulin waraanni bilisummaa Oromoo hagam takka akka onnee uummata Oromoo keessa seenaa fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti miseensota horachaa gootota oomishaa faabrikeet gochaa waraanni har'a waraanni bilisummaa Oromoo Oromoo Liberation Army eebbisiise kun kumaandoo Abiyyi Ahmad Republican Guard inni jedhee warra koffiyyaa diddiimaa katee agartanii Abiyyi cinaa deeman biyya Kooriyaa yookaan biyya Faransaa Ingiliiz yookaan biyya Awurooppaa fidee leenjisee osoo hin ta'in kan gartee hoggansa ciccimoodhaan hoggansa murannoo qaban hoggansoota tarsiimoo fi imaammata qabsoo kana dhaloota kana wajjii fi bifa ammayyaawaa ta'e bifa modernized bifa gartee siyaasa ammayyaawaatiin waraana kana ijaaranii waraana kana gartee bifa sabni kun abdii fi hamilee isarra kaa'atutti tinnisanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waraana gahaa kumaandoo gahaa humna furgaatu qeerroo jajjabe ciccimtu oomishaa jiran. Biyya mootummaan afaan qawweetiin sitti haasa'u keessatti afaan inni haasa'uun
san afaan san mootummaa sanii dubbista jechuun balbala kukkuute karaa nagaatiin qeerroo qabsaa'ee wareegama guddaa kafalee jijjiirama kana hin jedhamne biyya sanarratti kafale. Jaarmeen OPDO inni jedhamu sun yookaan mootummaa Abiyyi jedhamu wareegama inni kafale. Hidhaan jarri hidhaman kufaatiin jarri kufan namni keessaa du'e wareegama jiru hoomuuf xabaa tokkicha taate malee isa saniifuu kabajan qaban jarri. Isa saniifuu kabajan qaban. Kanaaf har'arra dhaabbannee jaalgollichi dheengee qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo galee har'a akka haaraatti bara 1991 irraa kaasee qabsoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti walajjeesuun maarree wal godhuun kijiba holola miidiyaa Habashaa miidiyaa OBN fi miidiyaalee garaagaraa irra deemee inni haasa'u BBC irra inni deemee haasa'u hundi keenya dhageenye jirra. Waggoota meeqaaf jaarmaa kana keessa ture har'a faayidaa fi bu'aa fi dantaa xixiqqoodhaaf jedhee yeroo galu garuu maqa balleessii propagaandaa bu'aa hin qabne haasa'ee jaalgollichi dheengee yaamicha waraana bilisummaa Oromoo isinii goonati karaa nagaatiin goottaa gala watasiin jettu ammoo waan nama kofalchiisu. Namni qabsaa'u aangoodhaaf miti. Aangoodhaa si kaasanii gooti galte har'a ammoo ka PhD qabu ka digirii qabu doktorri qabsoo kanatti makamaa jiru. Ka maastarsii meeqa yuunivarsiitii meeqa keessaa bahe ka barate ka dandeettii si caala qabu ka gartee ga'umsa hoggansaa haa ta'uuti liidarshiippii garaagaraa ka itti baratee muuxannoo qabu dandeettii qabu meeqatu qabsoo kana makamaa jira. Aangoo fi miti kacha dhaqeetti makame kaayoodhaaf makame kaayoon inni makameef Oromoon abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'e ofiin of bulchee hiree mataa ofii ofiin murteeffachuu qaba. Oromoon ilma isaatiin buluu qaba. Oromoon qabeenya isaa kan uumamaatii fi kan lafa gubbaatiif kan waaqni kenneef irratti abbaa ta'ee fayyadamuu qaba. Oromoos maqaa siyaasaatiin ajjeefamuu qeerraa buqqifamuu doorsiifamuu hin qabu ka jedhuun kaayoo san qabatanii manaa ba'an. Kaayoon sun ammoo kaayoo hegeree Oromiyaadha. Ilmaan isaanii akka gartee dhala Oromoo tokkotti qe'ee isaanii irratti abbaa lafaa abbaa biyyaa abbaa qe'eetanii ofiin of bulchanii dimokiraasii fi bilisan akka ilmi namaa jiraatu tokkotti akka jiraataniif kaayoof jedhee manaa bahe. Ka kaayoof jedhee manaa bahe sun kaayoo san itti amanee bahe. Kaayoo aangootiif manaan baane jechuudha. Aangoorraa si kaasaniif aangoorraa na ari'an jettee mooraa diinatti galuu osoo hin taane pilaan B yoo si dhiiban ookee dhiibamtee baatanii pilaan B soqotta jechuudha. Mooraa diinatti galuu osoo hin taane daranuu jabaattee hojiidhaan agarsiiftee isaan caaltee argamuudha malee harka kennattee mooraa diinatti galuu jechuun gantummaadha sun. Gantoonni akkasitti qabsoo bilisummaa Oromoo galan kumaatamaan jiran jechuudha. Warri har'a muummicha ministeeraa marsee jiru. Leencoo Lataa fa'aarraa eegalee, Leencoo Baatii fa'aarraa eegalee, Galaasaa Dilboo fa'aarraa eegaleeti, Diimaa Nagoo fa'aarraa eegaleeti. Warroonni har'a Kamaal Galchuu fa'aa dabaladha. Ammallee asiin ammoo warroota maqaa daasporaatiin biyya alaa kanarraa galee hundi isaa aangoo fillee miti aangoon argatanii. Lafuma xixiqqoo takka bocolachuuf waa mallaqa xixiqqoo bocolatanii qabeenya uummataa saamuudhaaf biyya gala waan biraa tokko hin jiru. Wanni biraa tokko wanni isaan qabsoo Abiyyi kanaa fi qabsoo biltsiginnaa qabsoo nafxanyaa qabsoo diinatti amananii galaniif tokkollee hin jiru. Hin beekan. Takka takkaan bareechanii beekan. Kanaaf har'a ammoo yeroo ati mooraa qabsoo Oromoo laaffisuudhaaf yaaltutti yeroo ati qabsoo mooraa qabsoo bilisummaa uummata Oromoodhaaf diiguudhaaf bittinneessuudhaaf ummanni akka abdii irraa kutatu gochuudhaaf diinatti galtee miidiyaa diinaa gubbaa tettee ati bookistu waraanni bilisummaa Oromoo hoggansa ga'umsa qabu hoggansa ciccimoo si caala dandeettii qabaniin har'a kumaatamaan bifa ammayyaawaa ta'een bifa nu dhaloota keenya kana keessatti agarreen beeynen bifa injifannoo gurguddaa argamsiisuu danda'uun bifa nama onnachiisuun waan mul'ata qabu tokko har'a hojiidhaan qabatamaan nu garsiisanii jiran. Hoggansoota akkanaa kanaaf yoo aangoorraa si kaasanii obboleessi kee akkanatti dandeettii qabu ka waraana ijaaruu keessatti haa ta'uuti leenjii gahaa kennuu keessatti haa ta'uuti dippiloomaasii garaagaraa uumuudhaan waraana kana ijaaruu tinnisuu mooraa qabsoo Oromoo kana jabeessuu keessatti hamilee toruu keessatti xiinsammuu isaanii kana amansiisuudhaan waraanni daranuu humna akka godhatuu fi akka onnatee daranuu falmaa kana geggeessuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo kana high speed godhe yeroo gabaabaa keessatti akka xumuratti godhuuf kabaratee ji'a takka yuunivarsiitii irraa bayyaa irra oo dhufe qabsoo san kaayoo sanitti amane ati waggaa 20 keessatti itti caala jijjiirama fiduu hin danda'in jalaa godhuu qabda obboleessa keeti. Inni jaaraa hin danda'a jala deemtee qorattee laaltee gamaggamtee haalli itti deemu kaayoon isa
Maybe fakami sistema kami warana kana jar. Sistema kami qabsoo kana saffisiisuu danda'a namni kun. Jettee qorattee laaltee obboleessa keeti jalaa gorte jechuudha. Angorra na kaasanii miti yaa. Yoo mara dadhabde mari'achiisaa isaa taata. Muuxannoo qabduudhatillee muuxannoo inni hin qabne kaati qabdu jira. Dandeettii inni hin qabne kaati qabdu jira. Dandeettii fi muuxannoo natti qabdu sunis mooraa qabsoo kana ni jabeessa malee laffisu jechuudha. Odoo ka qalbii qabaatan taatanii odoo ka barnoo ka waa hubattan taatanii saba kanaaf Oromummaaf Oromiyaa fi sabboontota kitiliyoonaan isin biraa wareegaman san dhiiga isaanii fi lafee isaanii irra dhaabbattanii har'a mooraa diinatti galuu osoo hin taane warrootuma kaayoo kanatti amananii har'a manaa bahanii falmaa geggeessaa jiran kana cinaa dhaabbattanii takka mari'achiisaa ta'u yaadaan deeggaruu hamileen deeggaruu diinagdeen deeggaruu leeccalloodhaan waan meeqan isaan cinaa dhaabbachuudha malee mooraa diinatti galuu miti. Lafti amma namni guurate kun wayyaaneen fakkeenya tokko isinii hima. Har'a daasbooraan Oromoo biyya alaatti galee Oromoon baala gizeenoo biyya qabatee jira mootummaan biyya qabatee mootummaa Oromooti jedhanii biyya galan lafa guuratan kun liqii baankii guurataa kun ammoo mootummaarraa guurataa waa bocolachaa jiran hundi isaanii ka miidiyaadhaan lallabaa haa ta'u ka waa barreessu haa ta'uuti ka jaarmiyaa garaagaraa keessa maqaa sobaatiin ture haa ta'u hundi isaanii mooraa diinatti galanii garaa isaanii guuttachaa jiran. Kan akka Amagishee faan beekanii miti Amin Jundii Amagishee mana maqaa jaraa yaamnee fixuullee hin dandeenyu. Warra qabsoo keessa turellee daasboora biyya alaa kana galte hundi isaanii tokkuma jechuudha. Wanni isaan qabsoo kanatti siyaasa sirriitti bareechanii beekanii nu caala siyaasa hubatan siyaasa beekan. Garuu kaayoo fi dantaa sabaa dura dantaa isaanii dursanii mooraa diinatti galan. Gaafa mooraa diinatti galan kana mootummaan kun waan waggaa 50 60 dhibba jiraatutti fakkaatee isaanis gaachitti jaartii fudhanii ilmaan horanii manaa miiliyoonera ta'anii bakka import export manaa bakka waa'ee dantaa dhuunfaa jaraatii fi kiisa jaraa guuttachuu warra yaadu jechuudha. Amma TPLF warri Tigiree yeroo biyya bulchaa turetti Ihaadig hoteelota meeqa qaban fooqii gurguddaa meeqa horatan qabeenya meeqaatam horatan faabrikaa industirii meeqaatam qaban jeneraaltonni TPLF aktivistoonni jara kaabineef kaadireen jara qabeenya meeqaatam horatan garuu gaafa guyyaan kee jette ammoo hundi isii dhiistee biraa baqatti jechuudha. Hundi isii dhiistee biraa deemti. Warri har'allee qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo kana galee saba ummata Oromoo kana galee hundi isii borgatii kafaluuf teetti. Borgatii kafaluuf teetti. Waan dafqa ofiitiin dalagatanii fidan malee wanni qabeenya ummataa qabeenya miskiinaa sobanii ummata gowwoomsanii qabeenya Oromoo saamanii ittiin durooman hin jiraatu. Never ever hin jiraatu. Tana naa qabadhaa. Tana ammoo seenaan illee isaan gaafataman. Seera jira isaan gaafata jechuudha. Kanaaf har'a jaalgollichi bahee jaalmarroon har'a maa qabsoo tana keessaa hin baane. Maaliif jaalmarroon har'a qabsoo tana keessaa bahee mooraa diinatti hin galle. Naamana wallahi mooraa qabsoo Oromoo daranuu bakka isaa nama kumaataman lakkaamutu bu'a malee qabsoon mooraa Oromoodhaa hin laafattu. Hin bittinnoytullee daranuu jabaachaa injifannoo galmeessaa onnachaa seenaa haaraa galmeessaa waan takkaaleen coolataa afaan hin dalagintu bar dalagamaa jira bar. In 1991 seenaa dhagaa turtaniini warri beektanii jirtan warri waraana keessallee yeroo sun turtan daasbooraa keessa ni jirtan. Nu garuu dhaloota keenyatti seenaa dhageenye malee yeroo sun nu ijoolleedhaan beeynu. Bara ce'umsaa seenaa jedhamu san. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo amma waggoota sadan kana Oromiyaa keessatti ijaarame kun waan cal'isee lafaa ka'amee ijaarame sirriitti hin fakkaatin. Wareegamni qaaliin itti kafalame injiinaroota waraana dandeettii qaban goomsa qaban muuxannoo qaban ejjennoo qaban cichoomina qaban kaayoo sabaa kana waardiyyaa bukaattoo ta'anii eegan dantaa saba uummata Oromootiif Oromiyaa tiksuudhaaf wareegama barbaachisuun kafallaa jedhan isaanin ijaaramte. Kun injifannoo guddaadha. Uummanni Oromoo kanaan boonuu qabdan mataa ol qabattanii deemuu qabdan daranuu mooraa kana akkamitti jabeessuu qabna. Akkamitti leeccalloodhaan diinagdeedhaan hamileedhaan dargaggoota qeerroo waraana kanatti makamaa jirtu gargaaruu dandeenya. Tinnisuu dandeenya. Waraanni tokko diinagdee barbaada. Fakkeenya waraana ministeerri fakkeenya tokko sinima ministeerri diinagdee Itoophiyaadhaa waraanni Itoophiyaa keessatti hin barbaachisu maa jedhe. Waraanni lolli raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa
diinagdee biyyatti hiilamshise zeerootti deebise daaraasii godhe IMF illee maallaqa gaafatanii himan ministeerichi maal jedhe biyyitu yoo akkanatti itti fuftu taate diinagdeen isii zeeroo ta'uuf deebiti jechuudha akka biyyi jedhu daabboo takka takka nyaannee jiraanna malee biyya san keessatti ammootii ta'ee mootummaa ta'ee itti fufuu qaba ummanni daabboo kadhume kaafee daabboo takka takka haga nyaatutti haga jireenyi isaa daaraa ta'utti ammootummaa ta'ee itti fufuu qaba yookaan abiyyi mootummaa ta'ee itti fufuu qaba warroota jedhan humnoota jedhan gareelee jedhantu biyya tana diigaa jira hin beekan addunyaalleen jarrilleen of baran hin beekan diinagdeen biyya tokko keessatti barbaachisaadha qaama waraanaaf keessattuu biyya Ameerikaa bajata guddaa kan ramadu raayyaa ittisaatiif chaayinaan akkas raashaan faan akkas turkii yoo leetan bajata guddaa biyyattii kan kennaniif raayyaa ittisaati waraana jechuudha oromoon ammoo waraana kee nama fandii sii godhuu qabdu gamtaan awurooppaa siin godhu kanadaa ameerikaa awustiraaliyaa siin godhu garuu ilmaan kee obboleeyyan kee sii jecha manaa ba'an isaan kana cinaa dhaabbachuudhaan hamileedhaan yaadaan diinagdeedhaan isaan gargaaraa onnachiisaa dantaa saba ummata oromootiif akka isaan falmanii bilisummaa kana saffisiisanii akkuma karaa nagaan qabsoo yeroo gabaabaa keessa goolaban ammas mootummaa karaa nagaa si cufee dirree siyaasaa si dhiphisee keessaa si dhiibee si darbee gaaratti si galche kana falmattee afaan innaa sa'uun isa dubbistee balbala isaa quqquutee wajjiin falmaa kokkee wal qabdee akka bilisummaa oromoo kana ammas saffisiisu dhaloonni kun cinaa dhaabbachuu qaba dhaloonni ammaa kun dirqama lammummaadha dirqama sabummaadha guddaatu nurra jira keessattuu ilmaan oromoo daasbooraa biyya alaa jirtan kan idil addunyaarra argamtan midilistii biyyoota arabaa keessa jirtan hundi keessan isa kana cinaa dhaabbachuudha qabdan isiniin jechuu barbaada kun injifannoo guddaadha kan ittiin boonuu qabdan mataatti ol qabattanii deemuu qabdan onnee ittiin dhahachuu qabdan kan kana uume hoggansa akka gollichoo galee galuu osoo hin taane hoggansa dandeettii qabu kan barnoota qabu nuyi qabsoo tana keessa waggaa meeqa ture warroota haaraa ji'a lama ji'a sadii keessatti dhufantu jaraa bakka kennan dhugaa ati waggaa 30 jijjiirame hin finne ka'uu qabda warra jijjiirama fidu warra more education tan barnootan deeggaraman isaanii bakka kadhiisuun dirqama maal taate dhugaa qabsooftee sirri goota dur har'aa miti arragantuudha dur goota turtee saba kanaaf wareegama kaffaltee aarsaa kaffaltee garuu dhaloonni haarawaa barbada ibidda nyaate kan dandeettii qabu more degree qabu PhD qabu hoggansa keessatti haa ta'uuti waajaaruu keessatti haa ta'uuti yaalaan haa ta'uuti dipaartimentii kamirraa yoo ta'uuti barnoota baratee jira namni kun faayidaa mallaqallee bu'aa dantaa waa hundaan beeka har'a PhD qabatee yuunivarsiitii biyya fedhee keessa osoo barsiisuu danda'u har'a san mallaqa san hunda dunyaa san hundaa fi waan aggatu sun mara dhiisee harka qullaa saba kiyyaa falma yoo jedhe jalaa goruu qabda bakka gadhiisuu fi qabda dhaloota akkanaa kanatu dhufaa jira dhaloota dantaa xixiqqoodhaan dantaa sabaa bu'aa dabarsee kennine jechuudha warri har'a mooraa diinatti galan kun yookaan baakgiraawundii isaanii laallu taate dhugaa dubbachuudhaaf irra baay'een isaanii saba kanaaf falmanii jiran shira garaagaraatiin yaasomamanii akka fadanaa ta'aniiti garuu har'a bakki isaan jiranii fi bakki dhugaan jirtu tokko miti har'a bakka dhugaan jiran bakka mooraa gantootaa jennee walitti qabnee kennu san jiranii jechuudha warri har'a mooraa qabsoo bilisummaa oromoo galanii maqaa daasbooraa maqaa adda addaatiin biyya galan jechuudha erga akkana jedhee qabxiin kiyya kan lammaffaa kan jechuu barbaadu caffeen mootummaa naannoo oromiyaa marii guyyaa kaleessaa gaggeesse namoota hedduu keessatti konfishinii uumame wayitu jira maaliif yoo jennu taate opiniyoon maqaan opiniyoo jedhuu fi badhaadhinni biltsiginnaa jedhamu biltsiginnaan ka jennu kan naannoo oromiyaadhaa akka hin jirre nutti agarsiisa guyyaa kaleessaa hubadhaa wanna isin hin jedhu biltsiginnaan naannoo oromiyaadhaa hin jiru maqaatu barraa'ee jira malee prosperity party hiree ummata oromoo miliyoona 70-60 olii kan murteessu dantaa ummata oromoo hofillee kan murteessu dantaa biltsiginnaa dantaa guutuu nama dhuunfaa tokko jechuudha jaarmaya biltsiginnaa badhaadhinni wanni jedhamu hin jiru akka hin jirre taa'ee dandaa guyyaa kaleessaa sitti meeqan koree giddu kaleessa biltsiginnaa naannoo oromiyaa keessa taa'ee muudama guyyaa kaleessaa quban qabnu hin beeynu
eenyutu muude eenyutu jara kana dhiyeesse eenyutu jara kana file jechuun dhugaa isaati haqa taayee dhugaa jedhe quban qabu ka jedhillee dhugaa quban qabu maaliifi odoo taayeen quba qabaate Shimallis Abdiisaa quba qaba Addisuu Araggaa quba qaba Shimallis Abdiisaa fi Addisuu Araggaa qixxeessaa taayee dandaafan hati qabbaa guddatu wal dhiyeenya qabanii eenyu akka muudamuuf deemu eenyu akka ta'u jalqaba pilaanii jarri lafa kaatantu jira garuu namni dantaa ummata Oromoo Oromiyaa caffee Oromiyaa guutu murteessu nama tokko innis Abiyyi Ahmad namicha jedhamu Abiyyi Ahmad ammoo abukaattoo qaba abukaattoo isaa Fiqaaduu Tasammaa jechaan itti gaafatamaa waajjira dhaabaa Prosperity Party naannoo Oromiyaa naa qabadda namicha bara darbe qurxummicha qabuuf bishaan goysuu qabnaa namicha jedhe jechuudha baaru mincuu baara goysuu qabna kan jedhe garte qurxummicha qabuudhaaf waraana bilisummaa Oromootii fi uummata Oromooti qurxummicha qabuuf baarri goquu qaba namicha jedhe gartanii Fiqaaduu Tasammaa namicha jedhamutu Abiyyiin isaa fi Abiyyitu lamaan kanatu Oromiyaa bulchaa jira jaalatanii jibbitanii Shimallis Abdiisaa waan guyyaa kaleessaa Abiyyi Ahmadii fi Fiqaaduu Tasammaa masaraa Minilik keessa taa'anii maqaa kaadhimamtoota kan muuxannoo qabaate dhiise akka ofii isaaniitti barbaadan warroota akka isaan barbaadanitti isaanii dalagu isaaniif ajajamu eenyuuf Abiyyiif ajajamu Fiqaaduu Tasammaatiif ajajamu warroota ajaja isaanii fudhatan humna haaraa fidatan akkuma asiin dura tiim lammaa rukutanii tiim qicime fidatanitti tiim Shimallis faa fidatanitti har'allee Oppidoo keessa rakkoon guddaan rakkoon hamaan akka jiru hubadda walamantummaan akka hin jirre walquba qabaachuun akka hin jirre afaan Oppidoo Abiyyi godheen akka inni deemaa jiru Oppidoo wani badhaadhanii jechuudha afaan godhee Abiyyi akka deemaa jiru sirriitti irraa hubanna guyyaa kaleessa jechuudha walgahii guyyaa kaleessa irraa yeroo taayee danda'an adeemsa jedhee gaafatee itti gaafatamtu mana marii bakka bu'oota caffee Oromiyaa afayaa'ii kattaati yookaan afayaa'iidhaan beekamu afaan yaa'ii jedhe afaan yaa'ii jechuun baay'isoo afaan yaa'ii jechuun hargee bira yoo kadhatu taate afaan yaa'ii jechuun nama rakkoo yookaan lolu nama yaa'ii rabshaa buusu gartanii afaan yaa'ii jedhanii afaan yaa'ii beeka afaan yaa'ii fi afaan yaa'ii addaan jiraachuu dhabuun mala sun gaafii natti ta'ee ture garuu taayee danda'a adeemsa jedhee gaafatee namni bakka kana muudame nama seektara tokko hoogganeen beeyne nama muuxannoo qabne dandeettiin qabne muuddanii oo kana akkamitti nu quban qabaatiin pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan shuumu kan filatu akka taayeen jedhetti seera bar adeemsa keessatti adeemsa seeraati Fiqaaduu Tasammaa maal jedhan taayee danda'a adeemsa mana caffee Oromiyaan beeku jedhani bar daddalaw hin ajjeese hin salphise dirree gubbatti isa salphise harka baasee taayee danda'a adeemsa mana caffee Oromiyaan beeku jechuun xalayaa shuumamuu san kan barreessee Abiyyi wajjin masaraa Minilikii fidee Shimallis Abdiisaa quban qabuuti maqaa namoota yaamuyyuu hin beeku bara Shimallis naamana warra kalee yaamaa olisan keessaa cinaa ol warra inni maqaa jaraallee hin beekne bifaanillee jara argee hin beekne irra baay'een isaanii already tiimii Abiyyi uumate jira caasaa mataa isaa kan gartee taayeen faan quban qabne kan Shimallis Abdiisaa fi Addisuu Araggaa faan quban qabne maqaadhaa hin nyaatanii borcii dhiibanii ruurii isaanii dhiibanii deemanii hidoon kee garuu jarri boolla jalaatiin warroota xiyyiiti ta'e kan isaanii ajajamu ijaarratanii caasaa deemaa akka jiran irraa hubanne jechuudha. Gaafa Fiqaaduu Tasammaa taayee danda'a seera adeemsa caffee Oromiyaadhaa hin beeku jedhu taayee danda'a kun nama akkamii si jechise jechuudha. Taayee wanni jennee jedhe garuu dhuga pirezidaantii kan filatu caffee Oromiyaati caffee filata. Pirezidaantii garuu ka uummata caffee Oromiyaa hundaa file xalayaa takka qofa Abiyyi barreessee fide Fiqaaduu Tasammaa itti gaafatamaa waajjira dhaabaa file jechuudha. Dhumatee bara kun illegal seeraan ala kun waan addunyaarra hin jirre kun abbaa irrummaadha kun ambaagannanaawii siraata his international dictator his crime seeraa fi heerri caffeetii miti wanni jedhamu hin jiru kana durriyyee nuun gootu waan durriyyee kara deemtuun hin goone
ummata irra godhaa jiran taayeen mana keessaa gaafate pirezidaantii caffeen Oromiyaa filata achi booda ammoo pirezidaantiin kaabinee filataa jechuudha kaabineen ni filatu kun manni raggaasisa warroota fakkeenyaaf manni caffeen kun warra pirezidaantii dhiyeeffate kana caffeen Oromiyaa yoo morme inshaarama jechuudha taayee dandaa fakkeenyaaf hololaa fi maarree irratti muudadhee jira jedhee Shimallis Abdiisaa yoo lallabaaf muudate lallaba isaa kana barbaannu gurra nu duuchaa jedhee caffeen Oromiyaa harka baasee yoo hin barbaadu jedhe taayee dandaa inshaarama jechuudha seeraa fi heera adeemsa caffee paarlaamaa fi sadarkaa idul addunyaa biyyoota paarlaamentarii siistamiidhaan bulan keessatti waan jiru normaal garuu guyyaa kaleessaa wanti nu hubanne tokkoo fi baranne tokko maalidha opinion keessisi hoffee akka ta'e qafoo akka ta'e akka isaan wal quban qabne waan murtaa'u eessaa akka murtaa'u akka quban qabne beekan jechuudha abtaa jedhandaa Shimallisiin gabara yaa Shimallis waan kana akkamitti natti ni mina hagarra anuu quban qabu innaa eessaa dhufe guree eessaa dhufe jedhu maal beekan taayee ajaja olii dhufe ajajni olii kun eessaa dhufe abiyyiin natti gadi erga kan godhu yookaan biyya Uganda yookaan takka mataa keessan isin dheesii fi ta'u kaasini dhanuun jedhe kana caala maal godha sodaa hidhaa sodaa qawwee sodaa jinni doorsisaan ummata biyya bulchuu jechuudha opinion gabaabatti wanni irraa hubanne warra doorsisaan biyya bulchuu fi salphina guddaa ummanni Oromoo akka sabattu keessa jiru kan irraa hubannu jechuudha akkamiin abiyyiin tokkichi namni dhuunfaa tokko dantaa saba ummataa gana go ummata guddaa kana murteessa okay taayee dandaa koree giddu galeessa Oromiyaati hayyee warroota godina dhiisa yuko godina aanaa maarree dhiisa biyya faranjii keessatti bare bulchaan gandaa kabaja guddaa qaba respecti guddaa qaba ummata isaatii birattis kabajaaf jaalala qaba dhageettii qaba haga sadarkaa mootummaa federaalitti maltan bulchaan godina takka hanga sadarkaa federaalatti kabaja qaba dhageettii qaba hin doorsifamu seeraa fi heera biyyattiin tumteera dhaabbatee deemu Itoophiyaa keessa seerri hin jiru akka seerri hin jirre guyyaa kaleessaa arginee jira nu garsiisee jira jechuudha kana jechuun maalidha harallee deebi'anii barruu garaagaraa barreessuun if jajjabeessuun akka gartee isaan jidduutti qaawni tokko uumaminitti harallee jaarmee saniif akka kaleessa qabsaa turanitti harallee qabsaa of fakkeessuun hamilee itti godhanii of shawwaduudha isinii hin nagiramu Abiyyi Ahmad jechuun he is a dangerous yeroodhaaf isinitti fayyadama akka saamunatti gaafa isin dhumtan ammoo qoshaashaa keessatti zibaalaa keessatti isin darbaa jechuudha kana beeka qaamni beektanillee maali wanni isinitti hin jiru waan amma dura ta'aa agartanii Abiyyi Ahmad osoo namaa ta'e odoo namaa tole lammaa Magarsaa diretti hin gatu xayyibaasan dirree gubbatti hin gatu ala isinitti maati zibaalaa keessatti hin darbu jara bara akka zibaalaa keessatti darbee lakkaa tiim lammaa guutumaan guututti Dr. Milkeessaa fa'aa dabalatee faayirin godhu ture xiqqollee ta'u rispeekt godhee aangoo qulfii sanirraa kaasee bakka wayii yookaan kantiibaa manaamin bakka wayii gartee kakkaa warra dhugatti barate amma Dr. Milkeessaan doktorummaa isaa biyyi beeka kenneef opinion bilisiginnaa miti baratee qo'atee riisarchii dalagee filate ifaajee jechuudha haadha ifaajee saniin biyya hambaa deemee uummata adii barsiisaa jira isin garaa kanaaf namni tiima jijjiiramaaf wareegama gurguddaa kafalee obboleessa kiyyaatti na dura aane jedhee obboleessa achi kaa'e hin ta'in anaanaa ta'a jettee yaadin hololaa fi saba Oromoo kana qoqqooduudhaaf shira isin halkanii guyyaa xaxxan bolola isin ooftan jibbiinsa summummaa isin saba kana uummata kana amantaa fi kutaan qooduudhaaf facaastan Oromoon sirri bareechee beeka guyyaa eeggata malee wanni hunduu guyyaa eeggata malee maaliif mootiin namni mootii ta'ee addunyaa kana haka gaafa du'utti bulchee jiru keessattuu Afrikaa keessa jal'i hin jiru Umar al-Bashir illee aangoosatti mootummaa abbaa irreetii waggaa 100 jiraadha aangooti ilmaan kiyya dhaala jedhee yaadaa ture dhiisee biraatan Husni Mubaarak illee akkasuma biyya Masriin beeytanii miti Gaaddaaf illee laala ilmoo kiyyatti dabarsa aangoo kana jedhee eegaa ture garuu dhiisee biraatee
Har'ammoo Itoophiyaan haala mijataa akkasii keessa hin jirtu. Biyya karaa lakkuu gubbaa jirtu. Biyya takkaa diigamuudhaaf takkaa akka biyyatti ijaaramuudhaaf filannoo lama keessa seentee jirtu jechuudha Itoophiyaan. Adeemsi Itoophiyaan itti deemaa jirtu adeemsa wal waraansa walii keessa jirti. Biyya yakki waraanaa gurguddaan keessa raawwatamaa jiru. Biyyi yeroo ammaa siyaasaan haa ta'uu, dinagdeedhaan haa ta'uu, hawaasummaan haa ta'uuti addunyaatti yaaddoo taatee addunyaan cinqii keessa seenti sababa Itoophiyaa. Addunyaa kanarraa Itoophiyaa, Afgaanistaan, Yamaniidha kan eeggadda Yuunaayitid Neeshinii gubbatti illee yaaman. Kan addunyaa gubbatti yaaddoo taatee jirtu. Biyyi tun akka biyyatti itti fufti moo hin diigamti. Wal waraansi naannolee lamaanii kun akka naannolee biratti babal'atee biyyi tun akka biyyoota Ruwaandaa fakkeenyaaf akkasitti akka wal waraanne sodaa guddaa addunyaa keessatti uumee jira. Adeemsi mootummaan Abiyyi deemaa jiru. Abiyyi mootummaa abbaa irree akka ta'e addunyaan akka gaariitti hubattee jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon addunyaa biratti wanni inni beekamtee argatee maali? Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon qeerroo kaleessa jijjiirama humna jijjiirama kana fide. Wareegama qaalii kaffalee qabsaa'ee jijjiirama kana fide. Har'a garuu karaan itti cufamee dirree siyaasaa keessaa dhiibamee faayar waan ta'eef gaara seenee jedhe seenetara Ameerikatu jedhe mootummaa Ameerikatu jedhe. Kana jechuun namni kun kaleessa yeroo mijataa tureef karaa nagaatiin qabsaa'e jijjiirama fide abbaa jijjiiramati. Abiyyi akka qabsaa'e addunyaan bareechite miti. Abiyyi guyyaa takka karaa dhufeen beeku. Guyyaa takka mootummaa TPLF Ihaadigirratti mootummaa Ihaadigirratti dhiibbaa takka godheen beeku Abiyyi. Yoo ergame yoo ari'anammoo asiin paartii Amaaratti galuuf xalayaa galfatee Amaarillee qeebaluu diddee baadan jechuudha. Ariite malee guyyaa tokko qabsoo uummata Oromoo kanaaf jijjiirama kanaaf wareegama kam kafalte. Eessatti hidhamte? Eenyu wajjin tolchitaati? Baqqala Garbaa faayidaa turanii bara. Mararaa faayidaa turanii wareegama kaffalaa turanii Dajanee Xaafaa Addisuu Bullaallaa fa'a. Gootota meeqatu hidhaa ture. Qeerroo meeqatu wareegame. Hin beekte addunyaan bareechite waan beektuuf har'a waraana bilisummaa Oromootiif addunyaan beekamtii raayit goote jechuudha. Waraanni Tigraay Defense Force addunyaa biratti beekamtii qaba, kabaja qaba. Waggaa 30 yeroo biyya san bulchu abbaa irreellee tokko seeraa fi haga tokko fakkeessuuf illee ta'u biyya san guddisuu keessatti dippiloomaasii uumuu keessatti addunyaa waan jettu caqasuu keessatti deemaa Somaaliyaa dhaqaa loluu keessatti waan akkanaa godhuu keessatti of ta'anillee ala ta'anillee liqaa garagaraa guurrachaa uummata hiyyeessa takka nyaatu kana lama nyaachifna jedhanii qabsaa turan dhugaa dhaguun. Abiyyi ammoo lamii uummatuma lama nyaatu sanuu takkatti illee deebisee san bira dabarree daabboo takka. Haga daabboo takka qofaan oolutti haga jennutti biyyi tun hin diigamtu. Namni biyya diigaa jiru eenyu? Eenyutu biyya tan diiguu barbaada? Namni diinni biyya tanaa biltsiginnaa caalan jiru. Diinni uummata Oromoo biltsiginnaa caalan jiru. Diinni Itoophiyaatii fi diinni mootummoota addunyaa guddaan Itoophiyaa keessa kakka biltsiginnaa jiru. Maaliif addunyaan irra TPLF wajjin dhaabbatti? Sirri dhaabbachaa jira. TPLF xayyaara irra meeshaa meeqa buusaa jira. Meeshaa xayyaara raadaarii Abiyyi quba hin qabne qaboo hin beektanis. Ameerikaan meeshaa teknooloojii waraanaa meeqa buusaa jira. Asii ammoo Abiyyiin qoqqobbii irra kaanii meeshaa waraanaa takka akka hin bitanne hamilee isaan cabsaa jiran mudhiitti qirixxetti hamilee biltsiginnaa hamilee Abiyyiin addunyaan Ameerikaan daaraa godhaa jirti. Asiin ammoo yaadadhaa gaafa Osama Bin Laadiniin Ameerikaan ajjeesuuf deemtu biyya Paakistaan keessa helikooftoroonni kumaandoon Ameerikaa seene mootummaan Paakistaan quba qabu. Raadaarii ala barisan jechuudha. Raadaariin qabu ima naannaa malee isaan kanneen argatu. Har'allee akkasitti raadaarii ala teleefoona intarnaashinaala kanaa meeshaalee ammayyaawaa kanaa akkanatti roobsaa jiran uummata Tigraay. Maaliif? Dhugaa falmachaa jiran haqa falmachaa jiran. Ati shororkeessaa hojjettan addunyaan ammoo isittu sirriidhaa biyya shororkeessaa jechaa jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo sanuma jechuudha. Addunyaa biratti beekamtii qaba. Dhageettii qaba. Bifa irratti deemaa jiruun biyyi Itoophiyaa hoggansii fi waraanni adda bilisummaa Oromoo kan Oromoo Liberation Army inni jedhamu sun yoo keessa hin jiraanne biyyi sun hin ijaaramtu addunyaan hin beekti. Biyyi sun biyya taatee itti fuftu hin beekan. Kanaaf addunyaan maal jetti? Namicha kanaan aangoo gadhiisiti yookaan ammoo hidhamtoota siyaasaa hiiki araara buusi waliigaltee biyyoolessaa godhi. Abiyyi kana godhuu hin danda'a garuu yoo godhe aangoo gadhiisa immoo atama kana waan beekuuf
haga daabboo takkaafi nama tokkoof xiyyiitiin tokko nuufutti lola dhaabnuu jedhee lolaa jira biyya. Diinagdee biyyattii laamshessee daaraa godhee qaala'insa jireenya samii keessa jira. Uummanni Itoophiyaa bu'aa jira. Lammiin Itoophiyaa bu'aa jiran. Lammiileen Itoophiyaa beelaan dhumaa jiran. Qaala'insi jireenya infileeshiniin diinagdee importii ekspoortiin biyya Itoophiyaa keessa dhabamee investimentiin addunyaa dhaabbatee biyyi investimentii hin qabne biyyi dippiloomaasii hin qabne mootummoota addunyaa baankilee addunyaa wajjin biyyi hiyyeettiin dhumarra jirtu maal taate daaraa taate. Kanaaf akka Isaayyaas Afwerqii ta'ee Abiyyi biyya bulchu nama tokkoof jedhee angoo dhuunfaa isaatiif jedhee nama biyya diigu addunyaatti Abiyyi mana garre kan waraana fichisiisu ilmaan miskiinanii fichisiisu kamilli meeqarraa muramee hospitaala keessa ciisu deemanii birrii 200 kennanii suuraa wajjin kaanii post godhan kana nama biyya qabsaa'u yeroo laagar mattaagan kana ummata ofiitiif qabsaa'uu fi birmadummaa biyyaa tiksuun kana ilma hiyyeessaa milli murame wajjin deemtee suuraa kaatee post gootee siyaasatti nagadachuuf milli isaa irraa murame sun qaamni hidhate sun hin deebi'uuf hima miileen osoo kenniteef hin deebi'uuf kana beeku qaba dargaggoon biyyattii sanii angoo nama dhuunfaatii fi dantaa gartuu illiitii tokkootii fi iristii namaa eegsisuuf jecha biyya diigamti namni kumaatamaan lakkaa'amu buqqaa shamarran gudeedaman ijoolleen xixiqqoon abbiistaan ajjeefaman haadha duratti reeppitaan harka duubatti hidhanii xaffaranii aggeessaa baharatti lagatti darbaa jiran kan addunyaa guututti riisachii irratti dalagaa argaa jira waan nu qofti arginu miti addunyaa guutuun mootummoonni addunyaa waan ijaa isaaniitiin argan waan nu kijibaa jirru miti kun. Kanaaf dhaloota keenya keessatti bara waggoota lamaan darban kana waggaa 30 kun umrii keenya 30 jennee takkaa agarreen beelu dhaloota keenya keessatti biyyi Itoophiyaa kasaaraa siyaasaa kasaaraa dinagdee hawaasummaa buqqa'iinsa balaa rakkoo boo'icha gadadoo dhumaatii wanni silaa yakka addunyaa kanaa ta'e hundi kan biyya san keessatti raawwatiin jira Itoophiyaa keessatti. Jira injiru kanaaf uummanni keenya kana hubachuudhaan kana arguudhaan kana dhageeffachuudhaan hubannoo keessa galchuudhaan ammas qabsoodhaan qofa gaafiin keessan deebi'a qabsoodhaan qofa mootummaa jaarrachuu dandeetta kana godhuudhaaf ammoo wareegama diinagdee kaffaluu si barbaachisa wareegama hamiilee kaffaluu si barbaachisa yaadaan diinagdeedhaan waan hundaan qabsoo keessatti hirmaachuu fi daranuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabaatee tana humna itti horuu hamilee itti horuu lubbuu jaba itti horanii qabsoo bilisummaa Oromoo saffisiisutu nurraa eegama. Kanaaf uummanni Oromoo yoomuu ni mo'a injifatan uummanni Oromoo ni injifata cuqqurfamoonni yoomuu ni injifatan biyya kamuu keessatti namni kaayoof loluu fi namni nama dhuunfaatiif lolu tokko miti namni amma waraanni Abiyyiif loluu fi namni akka sabboonummaadhaaf lolu tokko miti. Meeqatu booji'amaa jira meeqa wareegamaa jira obboleeyyantu wal ajjeesaa jira wal fixaa jira ka kana godheennu sirna illiitii nafxanyootu kana godhe Oromoodhaan fixaa ka Tigree ammoo kennan dhumuuti Oromoo fi jinnii itti ol guuraa jedhanii biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti jooqomiinsa guddaa kan fidaa jiru kan biyyattii Itoophiyaadhaa diiguudhaaf bittinneessuudhaaf qarqara gubbaa ga'e kan yakka gurguddaa sadarkaa idil addunyaatti sadarkaa mana murtii idil addunyaatti nama gaafachiisu genocide war crime isa jennuun rape dubartii gudeedu isa jennuun haa ta'uuti buqqa'iinsa miliyoonotaan haa ta'uuti itti gaafatamummaa guddaa kan qabu kan biyyattii san bulchaa jiru Abiy Ahmed kan yakka kana hunda raawwate isa kan biyya diigaa jiru mootummaa kana kan itti gaafatamullee mootummaa kana namni biyya Itoophiyaa diigna jedhee qabsaa jiru tokko jiru Itoophiyaan hin battinaatallee bulan mittaaggal አንድ ኃይል የለም ከአብይ ውጪ ኢትዮጵያ ካልፈረሰች ብሎ እየታገለ ሌት ተቀን ህዝቡን ሰላም እያሳጣ ያለው መንግስት ቢኖር የአብይ መንግስት ነው። ከኡመት ነጋዶ ህሪብ ነው ሳዲቅ ደም አፍሩ በአገሪቱ ቲቪም ጋዜጣም በሁሉም ነገር ወአመራን ሐራም ምን እያየን ነው? ጦርነት ሰበካ ሎላ ጦርነት ስልጠና ምናምን ሳዲቅ ደም አፍሩ ምናየው እሱ ነው። ስለ ፍትህ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ስለ ውይይት ዋይ መሪ ዋይ ነገኛ ተካ ቲቪ ኢትዮጵያ ሞቱማን ኩንዱበቱ ደገተኒ ስለ እርቅ ዋይ አራራ ሞቱማን ኩራሶ ደገተኒ ኑፊ ላሜው ደገተን ዋይ ተስገቢ ዋይ ነገኛ ዋይ አራራ ሞቱማ ከራሶ ገተኒ
ስለ ጦር ብቻ ሀገር ለመበተን ሌት ተቀን እየሰራ ያለ መንግስት ወንድምን ከወንድም እያጋደለ ያለ መንግስት ወንድምን ከወንድም ጦር እያማዘዘ ያለ መንግስት ዓለም ላይ ቢኖር አብይ ነው። ኢትዮጵያ አትፈርስም በሚል በውሸት በሬ ወለድ አነጋገር አገርን እየመራ ያለ አብይ ነው። አገርን እያፈረሰ ያለው ግርስቱ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊቱም ቢሆን የትግራይ ህዝብ ነጻነት ሰራዊቱም ቢሆን ሀገርን ለማፍረስ ሳይሆን ኢትዮጵያን ለመገንባት እየታገለ ያለ ኃይል ነው። ሁላችንም እኩል በአንደኝ የምታየን ሁላችንም አብረን ተቋርሰን እኩል የምንኖርባት ትክክለኛ ፍትህ እየሰፈረባት ሁሉም በቀየው ላይ የቀይ ባለቤት ሆኑ በንብረቱ ላይ በሀገሩ ላይ የሀገር ባለቤት ሆኑ ራስን በራስ አስተዳድሩ የራስን ድል በራሱ ወስኖ እንደ ብዛቱ እንደ አቀማመጡ እንደ ኢኮኖሚ አስተውጾ የሚገባው ስልጣን አግኝቶ እዛች ሀገር ላይ ሁሉም ሰው እኩል እንዲኖር ነው እየተከለ ያለው። ስለዚህ ከላፍ ከላውን ደውበቹዳን ወበኖ ከስገልቹዳን አኩማ ኢሲቲሜ አኩማ ኢሲቲዋ ጅሩቲ ጎቶተ ተነላላ ጎቶተ ተኒቱ ተኒን ራውራን ኦሮም ለየቹ አረ በቀላ ገርባ ኢልማን ኢሳኒ ኢልማን በቀላ ገርባ ሀገኑ ደለኔ ሀገነ ጀነራ የሮ ኢኒ ሂደም የሮ ኢኒ ተረረም አርጋስ ጌኒ ወረ አረለ አርሳ ከፈላ ጅሩ ሀዳ ዳወር ማመፋን በቀላ ገርባ ማን አባ መፈለ ይወጡቲ ደንታት ትጭሹ ዳለማ አንዱ አርገተኒ በብጽግና ከዚህ ጅራችሁ ሱደንታን ገሩ ደንታ ሰባ እንሸረፍ hingur sabakana hingannu samni duga qaba hata qaba haqa sakana bordiya tana bukato tana jedani duga sabakana wan labalif wan duga sabakanatif arsa kafalanif arra hidama jiran tumama jiran turchi ajiran harda psychology sani mila jiran garu isan warra akasiti biti abijifado akasiyana harra isan bakka duga jiran harda iga kami rayu bilisasa harda bi Ethiopia ijaru keesatti aarsaa kafalaa jiran jirti. Abiyyi garuu Itoophiyaa bittinneessuu fi diiguu keessatti aarsaa kafalaa jira abiyyi. Immaati yaada loojikii yaada namni addunyaa guutuun araara buusii araaranii hidhamtoota gadhiisii didee ammallee na gadhiisaa na qaba biyyi tun diigamtu malee jiru abiyyi malee jira. Abiyyi malee nu jira mee qaama qabdu jira hin jiru jechuudha. Kanaaf gootonni keessas mana dhaatii baatu. Mootummaas ni taatu naamana dhugaa qabdan akka qabdan. dhugaa keessattu jallatee Itoophiyaa dhiiga boochisaa jira. Haadha keessattu jallatee Itoophiyaa dhiiga boochisaa jira. Gatii kaffalchiisaa jira. Eenyu gatii kaffalchiisaa jira beektanii? Haaqni Hacaaluu, haaqni Jawaar Mohaammed, haaqni dhiiga qeerroo fi lafee uummata Oromoodha. Lafee qeerroo Oromoodha. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu san Itoophiyaa የምትባል ሀገርን ዋጋ እያስከፈላት ነው። አብይን አንድ ሰው ፐርሰናል nama dhuunfaa tokko ka jireenya jiraatu gatii guddaa kaffalchiisaa jirti. Akkamii gatii kaffalchiisa Itoophiyaa? Lammii biyyattii cufa gatii kaffalchiisaa jira dhugaan haqni uummata Oromoodha. Jallatee jechuudha. Akkamii kaffalchiisa? Okay. Duraanatiin qarshii 5,000 nyaattaa jireenya giddu galeessa jiraatta. Mana kiraa duratti kaffaltu har'a dabiliin sitti dabalee jira. Ishtirasa sammuu sitta. Nyaanni ati duruu bitattu dabiliidhaan dachaan sitti ida'ee jira. Qaala'insi jireenya kunuu gatii si kaffalchiisaa jira jechuudha. Isin wareegamaa fi gatii eegan lubbuun namni tokko du'uu fi ajjeefamuu qofa ilaalidha. Jireenya kamuu keessatti gatii ilmi namaa bifa garaagaraatiin waan adda addaatiin kafala. Haqni Oromoo jallatuun Jawaar faan hidhamuun Baqqalaa Garbaa faa hidhamuun biyya Itoophiyaa jedhamtu san akka lammii akka mootummaatti Abiyyi hindi isaa gatii isaa lakkoofne yuuftuu hin dandeenyu. Wanni inni kafalaa jiru jechuudha. Silaa inni akkasatti Jawaar faa hidhee Hacaaluu ajjeesee Oromoo fi qeerroo fi jinni dhabamsiisee ammallee noobeelii lammaffaa fudhatee mootii addunyaa jedhamee harki dhahamee fi jiraachuu ture fedhiin Abiyyi Ahmad. Har'a garuu sun hin danda'amu. Rabbiin Oromoo dhugaa Oromootiif ijaa jira lallabaa jira nuuf falmachaa jira. Lammii Itoophiyaa kamuu gatii kaffalchiisaa jira. Kaabinee fi kaadirarra gaafoon jijjattu kana laayina irra baay'inaan jireenya giddu galeessa akka qabu qotee bulaarraa eegaliiti.
daldala irraa eegaliiti. Dafqaan bula irraa eegaliiti. Hundi lammiin Itoophiyaa gatii kafalaa jira. Gatii qaala'insa jireenyaa ta'u, gatii saayikooloojii haa ta'uuti. Waan lolaa kana xoornatuma kana dhagaa haga yoom deemna ka jedhee ifatu meeqa jira. Sunuu aarsaa nama kaffalchiisuudha bara. Waa'ee nageenyaa yoom biyyi tun haasofti. Yoom nagaan gabbaanee biyyi tun dalagattee jiraatti. Yoom biyyi tun akka biyyatti itti fufti. Hin jigdi moo hin jigdu. Waan nurra jigdi nurratti hin jigini. Yaada garaagaraa keessa seenu jechuun wareegamaa fi aarsaa kaffalu. Aarsaan taane wareegama hin barbaachisne kaffalaa jirta. Akka nama dhuunfatti. Ka kana hunda sitti fideennu dhugaa Oromootu jallate. Haqa Oromootu dabe. Kanaaf biyyi Itoophiyaa akka lammiitti illee haa ta'u, akka biyyatti haa ta'uuti, akka mootummaa abbaa irratti illee biyyattii guutuu deemuun baay'ee as laqqasaa jira. Dhiiga boochisaa jira. Kana naa qabaddaa. Har'a hiyyeessa meeqatu har'a jireenya dhabe. Kakaleessa zayitii meeqaan bittu, sukkaara meeqaan bittu har'a meeqaan bitaa jirta. Kiraa manaa meeqa kaffalaa jirta. Kakalee gabayaadhaaf gabaa yoo hin beektanii biyya keenya keessa gabaa torbaanitti faa yeroo lama jira. Abbaan warraa ishii qarshii 50 yookaan 100 kenna. Yeroo nu dur biyya turre sanitti. Hin beeynaa irra baay'een hawwaliin kenna shamarran biyya keenya irra baay'een isaanii haadha manaati. Ilmaan guddisanii jaarsumatu bobba'ee kanaaf qallee dalagu ka waajjira dalagu ka qotatee kamu mana bulchuu abbaa. Har'a abbaan ilmaan 5-7 qabu. Ilmaan isaa kan akkamii torochaa jira. Wareegama guddaa kaffalaa jira. Aarsaa guddaa kaffalaa jira. Kakana hunda isa gosis kam maali? Dhugaan Oromoo jallachuudha, haqni Oromoo jallachuudha kan ka'e har'a addunyaa hundi mootummaa kana birmattee mootummaan kun mootummaa miti. Mootummaa gartee addunyaa hundi ajaa'ibdee har'a dur gabaa qarshii 50 kenneef har'a 500 kennaaf jechuudha. 1000 kennaaf jechuudha. Galiin inni argatuu fi baasii wacii inni baasuu fi jireenyi isaa kun yoo waliin madaalle infleeshinii uumama jechuudha. Infleeshiniin dinagdeen uumamu kun yaaddoo mataa yaaddoo sammuutti ta'a jechuudha. Itoophiyaa keessattuu magaalaa gurguddaa keessa Adaamaaf magaalaa akka Adaamaa, Direedawaa, Harar, Jimmaa, Shashamannee fa'aa, Finfinnee fa'aa fudhadha. Oromoon irra baay'ee magaalota kanneen keessa jiraatu ka gartee ganda baadiyyaa irraa dhufee hojii mootummaa dalagu meeqatu jira. Ka maatii qabu, ka jaartiin dalagne, ka ilmaan isaa guddifatu, ilmaan isaatiif barnoota kafala, ilmaan warra dhukkubsatan maallaqa kafala. Biyya alaa kana siistama jiru tokko siin tima biyya faranjii kana. Siistamni biyya faranjii jiru kun inshuraansii qaba namu. Dalagaa qabaattee qabaachuu baattee inshuraansii yaala qabda. Bilisaa yaalamta. Bilis maaliifi yeroo 5 miliyoona 5 hin taane. Doolaara miliyoona 5, doolaara miliyoona 10 maan taane. Awurooppaa kana keessa atiin baqataan har'a dhufte maan taane. Har'a biyya tana dhufte eenyummaa keetuu isaa akka dhufte ati dhufte yoo hin beekin hin yaalamta. Maallaqa takkaan alatti bilisaan alatti kasi yaalu hennu qaama waan kana kafar godhu jira. Hospitaala saniif, doktora saniif, kan dhuunfaatiif, kan mootummaatiif inshuraansii farsii shanuun jedhama. Inshuraansiin fayyaa waan kana kafar godha. Siistama isaan biyya isaaniitti ijaaratan jechuudha. Fakkeenya isinii himaati. Waan yaalaa ijaartu. Har'a namni tokko yoo dhukkubsate Itoophiyaa keessatti qoricha birrii mallaqa meeqaan bitamee rabbii keessanii jedhaati.